Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha egaa har'as deebi'ee dhufeen jira chaanala keenya faaraa kan taatan qofti subscribe gochuun maatii nuuf ta'a viidiyoo keenya like gochuun hin dagatinaa jecha egaa har'a immoo oolmaa kiyya guyyaa har'aati oolmaan kiyya guyyaa har'aa maal akka of keessaa qabu agadhuma viidiyoo kanaatti na wajjin turtii godhaatii na hordofaan isiniin jedha. Sanaan duratti wanta gaafii isin gaggaafatta yookiin koomentii viidiyoo darban keessatti na babarreessitan irratti waanan ifa isinii godhutu jira. Innis inni yeroo darbee yeroo nyaata nyaannu nyaata soo nyaannu viidiyoo isinii waraabni sanarratti harka bitaadhaan maa nyaattu kan jettaniin jirtu. Egaa wanti isin hubachuu qabdanii yeroo kaameeraa fuulduraati yeroo viidiyoo waraabdanii viidiyoo waraabateetii ilaala. Kaameeraa fuulduraati yeroo viidiyoo waraabdanii waan bitaadhaan hojjettan isin fakkeessa kaameeraa. Rakkoon rakkoo kaameeraati malee nuti lachuu bitaadhaan nyaachuu sin barre bitaadhaan hojjechuu sin barre bitaadhaan hin fayyadamnu mirgaan fayyadamna waanuma kamiyyuu nyaatas haa ta'u hojiis haa ta'u. Egaa viidiyoo iddoo nyaata nyaannuu fi akkasuma yeroon biddeena tolchuu irratti koomentii kan baay'een keessan barreessitanii maaliif bitaadhaan nyaattu mirgaan nyaadhaa kan jettan sana irratti kaameeratu yeroo viidiyoo sun waraabu kaameeraa fuulduraa ta'ee akkasitti jijjiire malee rakkoo keenyaa miti akkasitti nu hubadhaan isiniin jedha warroonni koomentii gaggaarii barreessitanis warroonni koomentii badaa barreessitanis ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha daawwattoota keenya baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajna. Egaa gara oolmaa koo yookiin viidiyoo koo guyyaa har'aatti yoo isin dabarsu immoo guyyaa har'aa kanan soraa jiru garbuudha. Garbuun soraa jira. Garbuu kana yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti saantimni haa jiraatu malee yeroo gizeen tolee duratti manatti garbuu qoloo yookiin akaawuu yeroo akaawwatanii manatti mooyyeetti duffuguu yookiin akka shashakuu godhu jechuudha. Afaan koo isinii gala jedhee yaada. Garuu immoo amma birriin haa rakkattu malee wanti nama rakkisu Itoophiyaa keessatti hin jiru. Kunoo akkuma argaa jirtanii kuni garbuudha. Alatti mana maashinatu akkanatti duffuga jechuudha. Qamadii dhumatti baasaniit kun haala kana fakkaatuun duffuganii namaaf kennu kiiloo akkas birrii 8 duffugama kiiloon tokko jechuudha. Aga barbaaddanii bassoodha yoo barbaaddanii akaayii qursii yeroo buna dhugdan qursiisaa fayyadamuu akkasuma yeroo keessummaan isinitti dhufe qiccanii keessummaa fuulduraatti dhiyeessuun haala kana fakkaatuun jalqaba irratti egaa duffugdanii sana booda shifaasaa akka nama soraa jiru kanatti shifaasaa irraa sortanii sana booda gara akaawuu deemna. Egaa mee viidiyoo kana haga dhumaatti daawwadhaa. Anamma soraatan jira. Mana ofcootti maashinni kana qobaatti duffugu jira. Achitti duffugsiisee fidee amma immoo kunoo soraan jira. Soree immoo gara akaawuutti deema akaayee immoo gara shashakuutti deema. Haala kana fakkaatuun qopheessaa jira. Akaayii kana gaa ani kanan qopheessaa jiruu fi bassoodhaaf osoo hin ta'inii akaayii isaa barbaadetanii qursii bunaa innaa keessummaan dhufe kanneen kana fakkaataniif barbaadetanii jechuudha. Amma gaa akkuma argaa jirtanii kushiinaa keessan jira. Kushiinaa keessatti haala kana fakkaatuun akaayaan jira. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti tola. Akaayii suuqirraa bituu hin danda'ama garuu agasa manatti qopheessanii kan ga'us jira kan hin geenyes jira. Fakkeenyaaf gatii xiqqaadhaan birrii 50 birrii 60 hin bitanii aga manatti kana kaa'amuu hin ga'u. Fakkeenya birrii 150 200 kanneen kanaayyuu bitan garuu isaan gatii dadhabbii isaanii itti herreeggataniiti. Dadhabbii qaba akaayii akaawuun dadhabbii qaba maaliif abidda irratti aarsaa meeqan akkanatti akaamee warri siraatan akaan suni gatii xiqqaadhaan suuqa irratti hin gurgura. Warri immoo akkuma yootti akaan garuu 50 kan 60 kan 70 illee jira. Ishee akkasii fayyadamuu irra immoo yeroo tokko seeran jechuudha yeroo keenya itti kenninee seeran haala kanaan yoo kushiinaa qabaanne kushiinaa keenya keessatti yoo akaawwanne aga ji'a meeqatiif nu gargaara. Akkuma argitan egaa anamma akaayii kana akaan jira. Kunoo haala kana fakkaatuun
akaayee madabaraatti diriirsee akka xiqqoo qorruuf yeroo xiqqoo qorre immoo gara shashakootti waan deemuuf haala kana fakkaatuun akaa'aa jira. Yeroo keessummaan isinitti dhufee qursii bunaatii akkasuma yeroo isin baay'ee isin dabbaree kanneen kanaa fi akaayiin baay'ee barbaachisaadha. Nyaatuma fayyadamneetu iyyuu xiqqoo osoo akaayii kana jiraatee irratti fayyadamnee namoonni kamiyyuu hin jibbu jedhee yaadu jaalatamaadha. Kanaaf egaa akkuma argitan akaa'aan jira. Isiniin jedha. Egaa yeroo baay'ee haalli yeroo durattii fi haalli ammaa biyya keenya keessa tokko miti. Yeroo durii waa baay'eetu nama rakkisaa. Wanti hundumtuyyuu manumatti yoodhuma saantiba qabaatte illee wanti hundumtuyyuu manumatti ofii keetii harkaan hojjetta. Amma garuu midhaan kana duufuu gachuu yoo barbaadde saantiba yoo qabaatte deemsiftee duufsiiftee akka ajaa'ibaatti jechuudha. Amma fakkeenyaaf midhaan kana akaayiidhaaf hin dufuge garuu bassoodhaaf haaluma kanaan dufuguu dandeessu. Akaayuma kan garbuudhuma kan ammoo maal gootu marqaasaa yookiin qinceesaa bulleessitanii isaa ta'u qinceesaattis baasisuuf immoo yoo ta'e haala kana fakkaatuun dufugdanii irraa baastaniiti kan gara hojii isaatti deemamu isiniin jedha. Egaa ma'arree akkuma argaa jirtanii garbuu qofa miti har'a qoloodhaaf waanan qoloo yookiin akaayiidhaaf waanan barbaadii fi atara kanallee ittiin dabala jechuudha. Atara kanas qobumattan akaayee qobumatti kaa'a walitti naqee osoo hin ta'in qobumattan kaa'a. Yeroo keessummaan dhufe yookiin yeroo manatti fayyadamnu lachuu wal bukkeetti nannaxxanii fayyadamuu hin dandeessu. Atara kana garuu nan affeeletanii kun bishaansaa xallaltuu paastaa akkasuma wantoota garaagaraa ittiin xallalutti keessaa bishaan xallaleetanii amma immoo akaayaan jira. Yeroon akaayee xumuree isas peestaalitti naqee garbuus peestaalitti naqee yeroon fayyadamuu achachi qicee fayyadamuufin haala kanaan hojjechaa jira. Egaa amma keessummaan dhufu yookiin aguma manatti barbaannu waan tokko wal jalaan yeroo qabnutti hojjetachuu mijeeffachuun dirqama nuti ta'an isiniin jedha. Kun haaluma kana fakkaatuun garbuus shashakee atara saala kana fakkaatuun xumureen jira jechuudha daawwattoota keenya. Kana lachuu peestaalitti hidhee peestaalitti kan inni hidhuuf immoo akka hin laggagne tokkosii yookiin ho'aa akka ta'uuf yeroo hunda jechuudha. Isinii gala jedhee yaada yaadni koo baay'ee namatti tola. Anillee kunoo harki na guggubatee harki cilee na tatta'ee kunoo haala kana fakkaatuun xumuradhee jira. Egaa peestaalitti naquutti deema hamma xiqqoo ishee qorro jedheen akkanatti qilleensa keessa kaa'ee yeroo xiqqoo ishee qorree peestaalitti naqee hidhee kaawwadhee achi fayyadamaa. Isinis illee haala kana fakkaatuun fayyadamaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti tola. Kunoo haala kana fakkaatuun naqeen jira. Baay'ee kan nama hawwatu kan namatti toludha. Isinis haala kana fakkaatuun fayyadamaa isiniin jedha. Viidiyoo akkanaa innaa hojjetamu ilaalaa itti fayyadama.